bani Adam I don't know. Waan biraati saroo raasa. Bakka biraa jira. Osoo rabbiin itti dhiyaachuu barbaadu, rabbiin osoo isa biratti jaalatamuu barbaadu, rabbi jibbee rabbi irraa dheeysaa. Duuba gaa kabajamtoota keenya hawwaniif manguddoon sanyiin koo kan addunyaa irratti argamtan akkasumattis dargaggoo fi shamarran babbareeddoon addunyaa gubbatti argamtan nagayni rabbii isin kalqate rabbii isin jaalattanii Allahu Kariim mana keessan keessatti jiruu keessan keessatti barakaata. Amiin jechuun eebbifamuudha. Akkasumattis hoggansa duniyaa fi laakiraa kabajamoo Muhammad Amin abbaa keessan sallallahu alaihi wasallam yeroo jettan rabbiin kan salawaata 10 isin irratti buusu kan halkanii fi guyyaa dadhabne osoo hin jenne miidiyaadhaanis risaalaasaa addunyaadhaan geenye kaayyoosaa dagarse mudhii keenya hidhannee beelooneetti dheebonnee ajjeefamneetti qalamnee wareegatti laanna wareega laannuufis kan jannata argannu kan Allah jechuudhaaf ijallibsanne kan Allah jechuudhaanis eenyuma hummiine ilma namaa hin miine ilma namaan xiqqeessine uumama isaa hin tuffanne nuti himuu qofa amansiisuun hojii isaati. Yeroo maqaa rahmaan keessanii faarsu onneen keessan akka malee ka gammadu gammachuu san keessa barakaan mana keessan keessatti jiruu keessanii fi biyya keessan keessatti addunyaa kana hundarratti qabrii keessanittis akka lixaa jiru shakkii tokko hin qabaatan. Rabbiin kun zaahiri kan hin shakkii tokko hin qabne shakkii tokko hammaan of shakku shakkii tokko nutu of azzaba malee inni nun azzabu nu azzaba jee isa namadhu eenyumattuu rahamaan gaarii kana isa namadhu hammeenya irraan dubbadhu sautiin isaan faarsu keessattillee dubbiin dubbadhu keessattillee gaaromina isaa malee akkanatti isin balleessa jaameenya isaa abadan hin dubbadhu. Akkas godhuu isaa osoo hin beeku gaaromminni isaa abbaatu uf balleessa malee akka inni hin balleessine waan hin beekuuf waan hin amanuuf. Hammeenya isaa inuma gabrootan isaatiif hin dubbadhu gaaromminni isaa malee Allahu ahad hogganjuu onnee guutuudhaan. Rasuulli nuti akka salphatti ilaallu kun akka salphatti afaan keenyaan jennu kun yeroo nuti tole jennee yeroo nuti tole dhiifnu kun kan barakaa nuuf ta'ee jiru jechuu keenya. Sayyidina Bilaal kan maraatanii fi huccuu darbanii deemanii dirree irra osoo deemanii wareegamanii fi kanaan abbaan keenya onneen isaa beexee akka ashaboodhaa lafarra yaatee fi bareedina jechuun diimaa ta'uu yookaan adii ta'uu yookaan gurraacha ta'uu yookaan sooressa yookaan hiyyeessa ta'uu osoo hin taane bareedina jechuun laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jechuu beekuudha.
beekaniyo salaatanii somanuudha milkaa'uudha moohuudha warra nuutu caala je'ee moohamoo osoo hin taane warra rabbiitu caala je'ee moo isin haa taasisu yeroo hin ji'u an obboleessi keessan Kadiir maqaa rabbii keessan kabajamaa ta'e duuba gaa faaruunsaa silaa faarfameen dhumuu akka onnee keenya madeessetti haafu an qiwaa jabdu rabbinaa kenne qiwaa jabdu rabbinaa kenne yeroon qabsoo keessanittis ka'u sa'aatii 24 taa'eetiin tamsaasa miidiyaa kanaan risaalaan sirriitti kaqe sa'aatii 24 wal jalaan dhukaasa kaa godheetiin barreessa jechoonni niin barreesse sunis anaafis ajaa'iba namaafis ajaa'iba jechoota akkanatti barreessitti fakkaate jechi tokkichaan an barreesse sun umrii kee guutuu yoo barreessaa ol ta'ee kaasaa biran geessu yoo itti fayyadamte garuu addunyaa kana guutuu moota akiraas ni moota yoo hin fayyadamne garuu bilaashitti osoo nani sayyidinaa Muusaa ta'ee jaarrasuul sayyidinaa Kadiirirraa ilmi hedduun nu buusaa turee jaan obsaan irraa baradhee sallallahu alaihi wasallam kan hamma namaa beeku akkasitti hamma namaa dubbata kan hamma isaan beekne hamma namaa waan hin beekne hamma keen gaafate nuti oromummaas ta'e namummaa beekumsaan dagaagsina oromoon akka arrabsoodhaan dagaagu wallaalummaadhaan akka dagaagu wal jibbuudhaan akka dagaagu wal asaduudhaan akka dagaagu rabbitti kafaruudhaan akka dagaagu tasa saba keenyaaf hin hawwinu rabbiitu balleessa waan ta'eef yoo bifa kanaan dagaagu kanan gammatti taasifneefis rabbi dhiifama ani nin dubbadha yeroon dubbadhu eenyumaa hojibbeetii miti akkasitti na hubadhu yeroon dubbadhu maas onnee kiyyatu shanyii kiyya dhiiga waan taataniif jaalala dhugaa rabbi irraa taateessa waan isin jaaladhuuf namni obboleeyyan isaa lubbuu isaa caalaan jaalanne jannatan seenu waan rabbiin jee waan hin amanuuf yeroo maqaa keessan kaasu akka nama maraatee ni machaawa afaan oromootti soggaan dubbadhu qaamni kiyya ni raafama dhaggeeffadhu dhugaan rabbii sun onnee waan macheessuuf mallattoon dhiiraatis enyenyenyenyenye isa ji'u miti mallattoon dhiiraa moodelli dhiiraa sautiin saayattillee yoo qallate kan qalladhullee an milmoon obboleessa eebooti jedhu sautii gurguddaa darbatudha seriously kate kan jecha hiikaa tamsaasudha golof jee walitti akka no sirri siif hin ayyamu mataa ol qabatee dhugaa rabbii boonee sagalee guddoodhaan jecha nama amansiisu kan ragaa qabu kan mi'aawu shamarranis jettee tamoo xiqqishoo asirraa ooftu miti no bifa kanaan dagaagsina seriously tataate tana kalaaqa qabutti tan jechoota qawwaa qaban dubbattu tan ejjennoo guddinaa qabdu tan ofiis jijjiirte biyyaas jijjiirte ta'uudhaan saba kiyyaaf hawwaa isa kana godhuu waan hin dandeenyeef qabsoo keessan godheetiin qabsoon tun maqaa rabbiitiin goolabbiidha qabdii miti
Wanumaa eegalan takkaahu maqaa rabbiitiin golobbii qabdi miti. Qabsoon keessan gara xumuraarra waan jirtuuf maqaa rabbiitiin jalqabamte. Abbootiin keessanis hoggaa jalqaban. Rabbiif salaatuudhaan jalqaban. Qabsoo uummata Oromootiin baala. Rabbiif soomanuudhaan waaqa ofaanis jaarraanfaanis nadhiifaanis nutis ofne akkuma abbootii keenyaa amma maalirran jira qabsoo diin islaam dagaalsu isinii zakkaree rabbi kadhadhee hooggantoonni keessanis akka milkaa'an jawaarfaanis isinis jireenya keessan akka tolu dubbiin inshaallah hin qabne qabsoon inshaallah hin qabne dubbii hajuujii fi maajuuji waan taateef an qabsoo akkasiin qabsoo waan ta'eef kadhaa rabbiitiiniin isinii goolabee isinii eebbisaa jira jechuu keenya. Kanas akkan godhu ka godhe rabbiin raammata isinii goonaaniin an obboleessa keessan gara isatti yaamee ajandaan amma haasa'u kana caala haasa'uun ilmi namaa yooniin haasa'u jee bira ga'uu hin dandeenye haasa'uun amma haasa'u jiru kana eenyumti kee haasa'uu hin dandeessu anuu rabbiitu na haasa'isiisa malee kan inni firraa kee haasa'uu danda'u miti. Yoo afaan Oromoo mi'aawaa kan beektu taate yookaan afaan addunyaa kanaa mi'aawaa kan beektu taate hariifee yookaan taatu taate. Ilmoon haadha abbaan siidhaa nama kabaju ilmaan isaaniitillee nama kabajan. Ilmaan haadha abbaan isaanii waliin kabajne ilma namaatiifis kabajne ilma namaatiifis kabajan qaban ulfina hin qaban. Waligallaa diin islaama yeroo dagaagsinu amantii namaa tuquudhaaf yookaan saba Oromoodhaa gargar qooduudhaaf miti. Wallaluun keenya saba Oromootii wajjin miti. Sabni Oromoo amantii keenya dagaagsuu irratti kan gammaduudha malee kan isa aarsu miti. Sabni Oromoo ulfaataadha. Mirga waan qabuuf. Obboleeyyan keenya kan kiristaanaatis amantii isaanii dagaagfachuudhaaf mirga qabu. Lakum diinukum waliyadiin jechuudhaan waan rabbiin nu gorseef. Haa ta'u immoo otoo nuti uummanni Oromoo Musliimaa amantii obboleeyyan keenyaan tuqin osoo tokkummaadhaan waliin wareegamnee waliin kufaa jirru gurupiin jaaramuudhaan qabsoo dawoo godhachuudhaan ummata Oromoo Islaamaa Oromummaa mulqanii warjii fi orgobbaa jechuudhaan akkuma argitan san osoo dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'aa jiru osoo meeqa hidhamaa jiru osoo Suudii keessa gubachaa jiru osoo waan meeqaan biizii taanee sammuu keenya garagalee jiru ergamaa rabbii kabajamaa nullee bagaarra san Oromoon Musliimaa ililik caalaa qabsoo Oromootti gufuudha jechuudhaan gurupiin jaarame kun waan kaleessa abbootiin isaanii bifa kanaan jaarame Oromoo Musliimaa jaarraadha jechuudhaan abbootii keenya mileenaan lafarraa dugugan tokkummaa Oromoo diddaa godhanii arrallee warroottan isaan fakkaatan san hunda obsinee lakkii Oromummaatu diigama jennee eenyummaa keenya hin diinu osoo jennu baay'achuudhaan arra san bira darbee ergamaa rabbii kabajamaa jiruuf jireenya keenya
arrabsanii jechuudha. San irratti nutu of arrabsiisise jechuudhaan erga wal jaalachuun arrabate erga tokko taane jechuun arrabate erga waliin qabsoofne jechuun arrabate erga nuti Oromoon Muslimaa qabsoo uummata Oromoo kan balleessinu ta'e qabsoon Oromoo baduudha nuti amantii keenya irratti yoo xiyyeeffanne warri qabsoo Oromoon balleessine sun haa qabsaa'anii jennee keessa harka fudhanne jechuudha. Isa kanaaf hogganni nuti warra siyaasaatti jiru tokkolleen kaas bahee ummata kana jajjabeessaa jiru. Ummata madaa'e kana. Waraqaa bittaa ishiidha Facebook irra post godhee nama tokko isa ja'amuu miti. Warra namaniniif nama tokko kana dubbate jechuun ni danda'ama. Garuu nu warra amaniif akkas jechuudha miti. Dubbii nuti hanga yoomal qiyaamatti dhaloonni keenya illee hin fayyine madooyne waan ta'eef. Isa kana ammaas yoo ta'e sabaa wajjin osoo hin taane garee sanii wajjin. Ana qofa osoo hin taane ummata gurguddaa bal'aa maajoriitii ta'e hawaasa musliima Oromoodhaa. Kan addunyaa kana hundatu ammas jechan dubbadhu kana irratti namni nuu hafe rabbii ergama isaa rasuul khalqaat na wajjin jira waan ta'eef diin islaam dagaagsuu irratti eenyumti nuu fuula qofa xaamuruu hin danda'u. Shakkiin qabaate malaayikaa gurguddaanis waan na wajji jiruuf ummanni gurguddaanis waan na wajji jiruuf qabsoo kana irratti diin islaam dagaagsuu irratti mirga guutuu seerri addunyaattis waan na kenneef waan nu kenneef seerri addunyaa waan nu kenneef amantii namaa tuquudha mirga nu kennine malee amantii keenya dagaagfachuudhaaf mirga waan nu kenneef mirga nu kennuu baatus wareegamaan waan dagaagsiniif wareegamaan yoo abbaan nu jibbu jiraates nu jibbee yoo addunyaan kun guutuun kan na jibbu ta'e kaniin irraa deebi'u miti. Ifa. Ifa. Rabbiis nu dammeesse waan ta'eef. Ifa. Ifa. Anis saba Oromoo rabbi jechuudhaan tajaajila. Qabsoodhaan tajaajileetiin jira waraanni argitu kunuunti. Wannummaan dhufe kunuunti. Kan ummata kanatti beeksise abbaan seenaa yoo dhoyse me I am Kadiri miidiyaa kana gubbatti cichee jechuudha. Hamma seenaa kiyyatti dubbattu eegu waan ta'eef ifiifuu hin dubbadhu. Seenummaan sunuu jiraachuu baatu saayidoo keeraa baawusee annama ta'uu naaf gahaa jechuudha. Goota ta'uus goota xiyyeettuu hogganaaf jettuu I don't care about say an nama ta'uun qofti naaf gaadha. Goota naan jette seenaa qaba maal naan jette I don't care about namumcha akkanatti haajamuu miti ani nama ammaas qarshii fi jinnijaan katti haajamuu miti. Kaayyoo kiyya guddaan rabbii wal gahuudha ture. Kaayyoo kiyya guddaan jaalala rabbii argachuudha ture. Isa san argadheeti jira. Isa kan argachuufin Oromoodhaaf qabsaa'e waan biraa argachuuf miti aangoo argachuuf miti. Yookaan akkati goota naan jette seenaa naa barreessituuf miti. Yookaan kan siidaa naa dhabduuf miti. Siidaa yoo ta'e abbaa kiyyatu naa dhaabaa naaf. Kafana qarshii 18 sana awwaalamuun anaatu godhata. Hajaa tokkoof eenyuma irraa fayyadamuudhaaf hin qabsoofne jechuudha. Nama gosa akka kanaati. Kanaafin dhugaa dubbachuu sodaanne. Dhugaadhaanis eenyuun biratti takkaa jibbamee hin beeku. Dhugaan kan rabbiiti waan ta'eef mo'ataadha. Duuba
dhimma Hmaza Sheikh Jabir irratti dhufe. Tokko dhimma obboleeyyan keenya kan Suudii keessaa dararamaa jiranitti dhufe. Lammaffaa dubbii obboleeyyan keenya qabsaa'ota keenya kan hidhaadhaan nu bahan alhamdulillah isaaniin jajjabeessuudhaa dhufe. Laal Jawaar fa'a barreeffama tokko tokkoon niin kaaya. Jawaar fa'a jechuu osoo hin taane abiyya biyyee jechuu fa'a osoo hin taane marroo jechuu osoo hin taane Allah jechuu bilisa nu baasaan jira. Distruus dhugaadha aaruun qabdu. Warra qabsaa'u kana rabbiitu gargaara waan ta'eef. Malee yookaan isaan xiqqeessuuf haasa'u kiyya hoggaan haasa'u sirriitti beeki. Haasa'u afaan Oromoo piliis bara. Piliis. Waan tokko tokko irraa ammas mataa keessa isin dhiyeetiin dirree yaatanii maqaa hoggansa kana yeroo hedduudhaan bara meeqan iyyaa waaniin jibbuutti fakkaatan noo akkasumatti ka qabsootan sirriitti qaree leenjifameedha ka rabbiin qalbii qareedha akka isin tajaajiluuf rabbiin isin uumeedha niimaadhaan fayyadamuun beektan namni biraa niimaa isa keessatti uumameen nama keessatti uumameen ka saayinsii tolchuu beeku ka xayyaara tolchuu beeku ka dubbachuu beeku ka waajaaruu beeku ka siyaasa beeku akkasiin itti fayyadama. Dhaggeeffadhu akka malee dhaggeeffadhu waan tokkollee aamiin jechuu malee as gubbatti irruu tokko jechiin haasa'u jiru guutuu rabbi irraa ta'e waan ta'eef dhaggeeffadhu iqraa bismi rabbi kallazii khalaqa insaana min alaq yoo sin taane feesbuuka kiyya jala nama rasuula zakkaru malee nama rabbi zakkaru malee hin fedhu waan ta'eef inuma piroofaayila Muhammad jedhu malee arguu waan hin feeneef dhiiga kiyya na danfa waan ta'eef narraa deemuu dandeessa hin barbaadu waan ta'eef hin fedhu waan ta'eef dhaggeeffadhu Jawaar fa'a maqaa Jawaar qabatanii sabaa sablammii tokkollee arrabsuun hin danda'amu. Jawaar allayyaa galchuu ta'aadha wanneen si dhorkaa jiruuf. Dhageessaa rasuula isaatiin rabbiinu Jawaar dhiisi yookaan isin qabsaa'ota dhiisi sirrii teessan dho'ifadhaadha jee. Nabiyyi Allah Yusufi abjuu ta'e niminii jee obboleeyyan kee waa sharrii sitti yaadaniif yoo haasa'u kan beektu taate. Akka dalagee bakka ga'uuf dhiira hedduu kan waa meeqa Oromoof hojjechuu danda'u gargarii miidiyaa irratti baasuudhaan waan yeroodhaan malee dubbatamuu hin taane dubbisanii lubbuu hedduu galaafatanii waa hedduu balleessan waan ta'eef jarjaraan nama keenya jechuu keenya jarjaraan nama keenya jechuu keenya qalbii dhabeeyyiin nama keenya jechuu keenya yaada shayxaana nafsiyyaatiin ta'uu ganamte jechuu keenya tamiillee irra baatee waan haasoo itun beekne ta'uuf tuulte jechuu keenya qabsoon nama arrabsu itti fakkaate jechuu keenya laa Jawaar wanni hidhameef mirga dubbachuudhaaf mirga malee Amaara balleessuuf yookaan Tigree balleessuuf arrabsuufi miti eenyuma homtuu yookaan aangoorraa nama darbuuf miti yookaan abiyyi jiruudhaaf miti dhaggeeffadhu haasoo akkatti haasoo yookaan seera biyyattiin ittiin bultu kan Itoophiyaa san tuffachuudhaaf miti laala haasoo haasa'e akkanatti Jawaar dhugoomsi laa kana achi haasa'e Jawaar dhimmi isaa mirga uummata cunqurfamaa Oromoodha. Mirga rabbi kenneef heeraa fi seeraan kabajee dubbachuudha. Maqaa Jawaar sababa godhachuudhaan warroottan nama rukuttan yookaanis miidiyaa gubbatti baatanii sablammii arrabsitan
diina Joharii malee fira Joharii miti. Kanaafin isin waan jaalattan isinitti fakkaata. Laal diinni kee si jaalachuudhaan si balleessa malee si jibbuun miti. Si jaalatee ofitti si deebisee si balleessa. Kana beeki. Si jibbuudhaan diinni si balleessu. Lamroot hacaaluu jaalachuudhaan fitti deebisitee si balleessite malee jibbuudhaan miti. Nama si jibbu diinatti beeyta. Firraa eeda. Nama si jaalatu garuu kan garaan isaa siin diina beekuu hin dandeessu. Yaa Rabbi diina kan koo anatu ofirraa dhoowwa. Obboleeyyan kan koo ati narraa dhoowwi jechuutu jira kadhaa warra keenyaa keessa. Waliif gallaa. Akka saba tokkottis akka seera qabsoo addunyaa kam keessattuu akkas rasuullinii fi Muusaan itti godhanitti nabiyyi Allah Muusaan ummata bani Israa'el gabrummaa Fir'aun mootummaa Fir'aun jalaa yeroo baasu Rabbiin maal isa jedhe maal jedhe isa gorse yeroo Fir'aunatti mootummaa Fir'aunatti dubbattu yaa Muusaa hin aarin hin arrabsin jechoota mi'aawi jechoota qalbii isa booji'uun isa booji'i. Kana jechuun yaa Oromoo jechuudha. Yaa qabsaawaa, yaa Johaar, yaa Qeeroo, yaa Abaluu yeroo dubbattu Abiy hin arrabsin. Arrabsinaan mo'amte. Kabaja gootee fi obsa fi tasgabbii waan barbaadduuf mo'atan obsa qabaachuu waan qabuuf goobazu shah mashaal sareen abshal maqaan isaa obsaadha. Afaan Oromoo dhaggeeffadhu. Iqra'a bismi rabbika allazii khalaqa khalaqal insaana min alaq. Arran deebi'ee hima malee lamada deebi'ee sittiin himu borummaa hoggaa allayyaa seente sittiin kofla. Hoggu takka qofaan sheenyummaa dhabsiif hima. Hawwaan takka yeroon takka godhe irra deebi'ee hin godhu. Arras waan biraa boru waan haarayaan godha. Hangan duutti waan haaraya kalaqeetiin waan dhaloonni itti na yaadatu viidiyoodhaan kaa'ee jechootaan kaa'ee waa hedduudhaan waan hin jijjees hojiitti jijjiire dhaloota biratti akka faranjiitti seenaa kaa jedhee dabra. Dhaggeeffadha. An maraataa ta'uudhaani waa baay'ee isin hojjedhe. Otuun fayyaa ta'uu kiyya namaaf hime. Waa hedduu isiniif hin hojjedhu. Lubbuu nama hedduutu isin galaafata ture. Jiraachuuf jecha umriin kiyyaas isin gahu ture. Otoon nin jire jedhee utaalee osoo of tuulee waa hedduun beeku. Waa hedduu dhugaas itti fakkaata. Guutuun ministeeronni guutuun Abiyyi irra jalqabee hanga dhumatti na beekan. Haasawaan anaa soo hunda ni beekan. Jawaaris maal akkanti sirriitti beekan. Eenyuutti nuna beekan. An dhokotaa mucaatii miti nuura mucaatii. Nuurri kunis karaa suura irraa ta'e yeroon jeen sobne. Duuba gaa Abiyyi faas yerootti dubbatan jechoota toltaniiti mirga keessa dubbatan.
seera diiganiiti rukutaman akka isin hin jennu. Addunyaanis kanaaf isin hin dhageenye. Nuti seera eenyeeti Itoophiyaan seera nu eeguu diddee. Laal akka isin naftanyaa maal jettanii arrabsitan ni barbaadan. Dhaggeeffadhu. Maaliif goolii keessa isin galfatan gaa? Kun uummanni kun mirga isaanii dubbachuun beeku sablammee arrabseeti. Hoggos sidhawa hidhatti si guura sababa tokko illee qabdu. Kunoo jeeti viidiyoodhaan ragaa sitti fidaa. Sammuudha. Walii gallaa. Kanaaf waa hedduutu jira. Dhaggeeffadhu. Namni hoggana ofii jaalatu tokko gorsiin isin gorsaa jiru kun gorsa siyaasaa osoo hin taane gorsa diin islaamii. Karasuula beekaa ta'e irraa finneera. Kan isin haasoftan kanaa mi haasoo isin haasoftan kanaa miti. Kana an takka dhaggeeffadheen beeku. Dhaggeeffadheen beeku. Maaliif dubbii bismillah hin qabne kan madda dubbiin rasuula rabbii bismillahir rahmaanir rahiim jetteeti maqaa rabbiitiin jalqabdi. Keehoo maal jee jalqaba beekumsi kee burqaansaa. Eenyurraa burqe rabbiirraa yoo burqe bismillah jettee dubbatta dubbiin rabbii qaceeltuudha. Nama waliin hin fixxu hallayyaa nama hin galchitu saba hin balleessitu. Seera qabdi nama isin arrabsitu addunyaan diitu. Wal arrabsoon qabdu naatu caalaan qabdu. Quality diin islaama sirratti ilaali kan. Sirratti ilaali. Misirrittiif gaafadhu qalbiidhaan qacalutti waan isin jechaa jiru kana dhaggeeffadhu. Otoo kane miidiyaa gubbarratti hamma riqicha osoo bira hin gahin nu taalanii hacaaluu ol baasuu baanne of agarsiisaaf isaas dhabne warri hidhame kunis hidhame qeeroon lubbuu kumaantama meeqa hin kufu ture. Ifa laal jarjara nama keenyaa. Nu argaadhaaf miidiyaa gubbarratti baasan jechuudha. Keenya dogoggora ta'u sirriitti siif hima. Achirratti ol baase yeroo ol baasu yeroodhaan malee jecha san dubbate osoo warri biyyatti galee Jawaarfaanis gadi hin qubatin osoo qilleensarra jirru osoo waan tokko gadi hin dhaabin osoo jaarmee tokko gadi hin dhaabin osoo goddootuma warra biyya gale ja'amu kanaawu tokko taa'eetanii kadhatanii miidiyaa gubbaa baasanii mucaa sanboodoo maaltu dhufe warri qabsoo Oromoo gurguddaa gaggeessu kaayyoo harka qaban hidhatti Jawaarfaanis kana mudanii balaa nama tokkotiin Harargee keessaa qeerroo 500 dodola keessaa harmatu ni beeyna na arga na dhoo isaa fiddi waan ta'eef otoo silaa qalbii qabaatte waa hedduu narraa barta gatteessee jechuudha yoo Rabbi na barsiise osoo teessee dhaggeeffatte hedduu moota ture wallaalummaan iftuulta sammuun kee kanaaf wallaalummaadhaan diilallaa'e ni hinaaftaa
ati beekumsa ati beektu kulloo jettee ilmaan Oromoo ka Jimmaa arrabsuudhaan atis beekumsa ati beektu gada boo jettee arrabsuudhaan ilmaan mishiinarii fa'aa jettee wal arrabsuudhaan miidiyaa keessan gubbaa kanaa achi dhageenya beekumsa isin qaraatan ni beeylan teessan kana isin haasofsiifti kun wallaalaan machaa'uudha jedhama namni rabbitu beeka jedhu garuu namni rabbitu beeka jedhu garuu waan inni haasa'u kana haasa'u xiqqaa guddaan qalbiidhaan dhaggeeffate ittiin ammaramu ajaa'ibsiisaadha wanni sitti haasa'aa jiru kun beekumsi keessan rasuula afaan rabsuudha Oromoo Islaama afaan rabsuudha qabsoon keessan ifi beekumsi keessa Profeesarummaa fi digirummaan keessan dubbii namaaf hin galle tasabaa adda facaaftu namni qabsaa'u namni beekumsa qabu tokko biyya diigaa subhaanallah subhanallah nam bira me malasute me kana suni wonni sina so itonunt tana talu bollati neete qabso Oromoo me ka bollati neete yo arfas kana hunda mudde no hundas kana mudde dolle suudi kana mudde maneda keessa irra jiru kacoolatti dhaggeeffadhu obboleessa kiyya dubbiin kun dubbii laaqaadha miti dubbii uummata Oromoo bal'aati dubbii dhugaadhaati dubbii dhugaa rabbi irraa ta'e ifa namuu ijaan argu barbaanii nan haasawaa jiru ifa namuutti bar ajaa'ibsiisaa godhee xiqqaa guddaa gartee kan bar ifa kaa'ee bar hiikee wanni kun akkana jee kaa'ee bar dhugaadha kan hin mamsiisu ani khadiirii bar ijoollee xiqqishoodha miti waliif gallaa maaliif namoonni keenya kam seetan dhugaa waggaa fiddee dhugaarraa gariin isaanii ni baqatan maaliif baqatan soban allayyaa lixanii dhumuudhaaf waan dabreerraa barachuu hin danda'an amma deengaddas gubbaa baatee ati bulloo jette an bulloo si wajjin Jawaariin Jawaar Muhammad maqaan isaa akka haasawaa kiyyatti obbo Jawaar Muhammad ministeer Jawaar Muhammad akka haasawaa kadiiritti dhageessa ammas Jawaar bulloo jechuun yaabbatamaa jechuudha akka seera barreeffamatti bulloo jechuun farda namni yaabbatu Jawaar yaabbachiisuun barbaada malee yaabbatamaa ta'uun barbaadu akka haasawaa kiyyatti akka haasawaatti giriiftutti miti yookaan akka doqnummaa keetitti miti ana caamma nuuri guddaa dabbaa mootii gaaraati dhukkeen sirraa kaasa sammuu keetiin caccabsee saayikolojiidhaan si kuffisan quraana rabbiitiin gurra keessi duuchee jinnii si keessaa yaasa jinnii Oromoo dhiiga dhangalaasuudhaa deemtu kan Oromoo duratti dhukkee sirraa kaasa fuula addunyaa duratti I'm British yoko wallaalumaan uftuula kan jettu taate beekumsaanii dhukkee sirraa kaasa beekumsaanis irratti uftuula waan ta'eef waan tokko yoo si wajjin lola jettees guutuun kee walitti qabamte dhukkeedhaan sirraa kaasa amma duraas nan dandeessu ammaas dhukkeen sitti kaasa iznii rabbiitiinis cabsa dhugaa rabbi naasisisu dhugaa miskiina uummata Oromoo dura dhaabbannaan boollatti gadi si guura rabbiin jilba keessi cabsee si hambisa arraba keessi keessa fuudha
naas hin dandeessu maas haasawaanis qawwaanis sinaa doochee lafa si kaa si harkaa hin diigee facaasa isinii rabbiitiin if kabaji tokkoon kee duubagaa nama birratti moosisuu miti nuti nama birratti moosisuu miti yeroo dubbatan onnee kanaa qabaadhaa dubbadhaa jechumaa fi kanatti dubbadhee akka gubbatti sammuu keetti taphadhaame akka kubbaa bulloo laal Jifaar farda miti Jifaar bar farda abbaan abbaadha abbaadhaan Jifaar wayi jaama Jifaar maqaa fardaati miti re abbaan farda sanii mootiidha fardichi mooticha kana Jifaar jaama kanaaf Johaar bulloo osoo hin taane haasawaa keessirreeffadhu laa abbaa bulloo jiini abbaa bullooti malee abbaan bulloo farda yaabbata bulloo yoo ta'e garuu ni yaabbatama jechuu keenya kaasoo afaan oromootti yaaddoqna afaan oromoo bari etti miidiyaa gubbaatiin ta'e sadarkaas akkan itti ol kaasee sii hime laa ati immoo bulloo isaa jechuun sadarkaa ol kaaftee si fakkaatame waan jaallatte fa'a maganii gosa keeti ka nuuf gosaa miti abbaa bulloo bulloo yooteen farda goote farda namuutu yaabbata namuutu isa fiyata abbaa bulloo garuu isumatu farda isaa bulloo san yaabbata Johaarumatu yaabbata maqaan isaa eenyu abbaa bulloo siin jeetiin jira akka afaan oromooti beeytutti ana afaan quraanaatiin beeka afaan oromoo ka quraanaati beeyne nuti Sheikh Marrashaatiin nu barsiise maanaan ayatoota kana akkana jedhanii Sheikh faan nu barsiise Sheikh Anwar faan nu barsiise afaan keessa yeroo haasofnu qabna afaan oromoo ka quraanaan tafsiirame haasofna kan addunyaa moo mi'aawa haasawni keenya ammas kan isin haasawaa nuun jettanii waan akkana haasa'e jettanii nu ammartanii rabbii keenya nu ammara haasawni keenya kan rabbiin keenya akkana jaati haasawaa nuun jee malee kan isin gartechi haasa kana haasawaa jettanii haasawuma keenya ukkatti haasawii nu garte nu ajajjanii miti no اقرأ أمالي رسول ربي اقرأ إنن هم بيكو جان هم بيكو نواندو نما برسيف هم بيكو يچون واندو نما برسيف رسول ربي هم بيكو دان دچي في سمي بيكن سلان هم بيكا جاني واتكم بيكن ترين اقرأ وغاجون هم بيكو جان أنكنا كرام هم بيكو جان اسنغرو ومن بين ذنبي بيناتي كنا دبدو نانجان kan ini keraya cani ju kan ini makarabbi parfuma tu badde bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam je jecak ye jel kabe makarabbi ti jecha mujarrab kana dunya ngutun dinki sifacha kana duras dinki sifata kanaf isa kana rabbin juarfa galmana kayu أبشروا يا ورا إذا جرتن أبشروا يا جوهر ده تبدأني وما تكيسني وريقف لا تني جرتن ربين gargaarsa
isiniif haa ta'u. Kan isin jaalatu fakkaatee isin balleessus Rabbiin ittisa isiniif haa godhu. Kan isin jibbus akka isin jaalatu Rabbiin isiniif haa godhu. Mootummaa gaafii keessan isinii deebisuuf jees akka gaafii keessan isinii deebisu Rabbi haa taasisu. Kan isinii wajjin walii galuu dadhabees akka isinii wajjin walii galu Rabbiin haa taasisu. Kan dhiiga wal dhangalaasuudhaaf walirratti qophaa'es akka walii galee mirga wal jidduutti dhabeessan mirga wal sarbeessan akka waliif laatu Rabbi haa godhu. Ni ta'a immoo Rabbi eegan jennu. Rabbi shakkiitti qabu yaa waan jiru waan ta'eef footoo fi dhagaadhaa miti kiyya kun nuura walaanaa samii'uun basiiri. Waliif gallaa. Dafqa warra wareegamee wareegamuun qabsoodha waan ta'eef. San hunda garaa keenya hidhanne otoon waa wareegamaa dubbachuu ta'e akka argeedhaa dubbatu jiru. Akka uummata argeedhaa dubbatu jiru. Yoo wareegamaa kana kaafnee machaa utaate. Dubbii Jawaarii Baacaaluu irratti qeeroo keenya kum tokko ol wareegu. Kan maqaan isaanii nam tokko illee nuuf hin yaadatu. Kanuma ofii qofa yaamaa oola namni. Tokkummaan nuun jaadee beesan gubbaan. Dubbii Jawaarii irratti maallaqa biliyoona hedduudha kan dhangalaase. Manni argeedha. Lubbuu hedduu dhangalaase. Ka tokkoof quba nama lamaan lakkaa'u. Muhammad Amin qofti. Muhammad Amin eenyutu maqaa isaa miidiyaadhaan kaasa. Dr. Muhammad Amin. Dr. Muhammad Amin. Hasiida itti naqamee mormi isaa darbamee ilmaan isaa duratti darbamee miti. Eenyu maqaa isaa miidiyaadhaan kan nuu kaasee beeka. Akka Oromummatti. Oromummaa beeka tokkummaa beeka. Haa sabboontota. Ilmaan isaa eenyutu yaadatee beeka. Kan keessaniif baankii guuttan jechuu keenya. Nuti bar keenya beena malee silaa keenya jenne keenya silaa ja'amees gara galamu ta'e akka isin deemtan kanatti. Oromummatti waan cichuuf malee keenya silaa jennees gara galee keenya samii gubbaa isa keenya ture. Keenyaan mootaniiti keenya awwaaltu. Keenyaan nama taataniiti keenya awwaaltu. Dhugaa maaf eessitti beekna. Nuunif beeksiftaniiti. Nu beeksiftanii galatoomaan jettan. Hundee tuffataniiti yaa baala. Harcaatu. Ilmaan isaa namni yaadate hin jiru. Qeeroo gaafa Hacaaluu wareegamee fi gaafa Jawaar hidhame 86 guyyaa tokkotti dhabne. Namni maqaa isaanii kaasee jiru. Meeqatu miila dhabee ta'a ka wallaan hin jiru. Maqaa isaanii miidiyaadhaan kakaasee jiru. Garaan keenya madaadha. Garaan keenya madaadha. Oromummaa isinaa soitan kana funyaan keessanii isin dhoyinee isin biraan jirna. Nama taanee jiraanna. Islaama taanee jiraanna. Isin irra waa beeynaaf qabsoo irratti sabbaree tatteenya malee. Dhugaan jiru. Yoo qabsottis ta'e hin baane. Guutuun Jawaariif biyya alaa kanatti akkasitti maraatee dhaabbatu sun kan biyya keessa akkasitti kokkofee sun ijoollee argeedhaati. Isin dubbachuu baatan ilmaan Oromoo waan ta'aniif an seenaa isaanii ni mirkansa. Jazaa isaanii mas isin irraa osoo hin taane Rabbi alama isaan uume irraa kaniin jannataa fi akhiratti eegadhu. Dura tanaa bara tokkummaa dhugaa san tokkotti akka argiteen beektu tokkummaa fi jaalala dhugaa san afaan keetiin as miidiyaa irraa asootan
Media kana gubbaa tan ilmaan Oromoo kutaa kudha tokko share gootu ijoollee argeedhaati. Ijoollee argee jechuun ijoollee gandaa jechuudha miti kamsa. Shanyuma keeti si arsiidhaa wajjinis kanuma abbaa kan kee abareen tooti. Ilmaan bareen too abbaa keeti hangafa keeti. Si jechuudha beeku. Si gartee kama caatee beeka jimmaafis ilmaan wasiilan isaaniiti. Akka shaniitti. Harargee jechuun Oromoo jechuudha malee. Gandaa fi kutaa fi shanii jechuudha miti. Kanaaf ijoollummaa argeessaniitu hojii qayyirummaa argeessaniifu jedhee Rabbiin kaayyoo warri hidhame kun hidhameef Jawaarfaan hidhamaniif galmaan Rabbi haa gahe. Kaayyoo warra Rasuula Rabbi arrabsee galmaan hin gahe. Kalas. Kaayyoo warra Rasuula arrabsee Rabbiin galmaan hin gahe. Mallattee isiitti min jedhe Jawaariif. Karaa nagayaatii fi sirriidhaan ulfiinaan qollafe maqaa Rabbiitiin akka zuru qalleenitti qollafe waan ta'eef isin Rabbii kiyyaatiin qollafe waan ta'eef kottu dhiira taatu bani. Yaa juji ma ajuji qollafe Rabbinaan jennaan hin qollafe kottu bani. Haa muslim kottu bani. Akka jaarraa goote san kottu na godhe. Akka waaqa goote san kottu na godhe akka maqaa balleessoo amantii wanta gaggeessite akka abbootii xiyyeessu goote san kottu godhe. Dhiira taate mi'aate yoo dandeesse. Kana abbootii xiyya gootes yoo sanitti deemne taates sirraa dachatti isin irraa baasa. Dhukkeen isin irraa kaasa. Hanga dhugaan sun dhufinitti hanga dhiifa dhugaa sun bitanii gaafate. Waan abbootii xiyya gootanis dhukkeen isin irraa kaasa. Waan waaqoo gootanis waan nadhiis gootan waan jaarraas gootan miliyoonaan nu gootan dhukkeen isin irraa kaasa. Barbaachisaa taana. Namni isin dandeessan sanii miti. Rabbiin irratti isin dhiisu waan ta'eef. Baqqalaan haa dagaagu. Baqqalaa garbaa haa dagaagu. Obboleeyyummaa beekaa waan ta'eef. Hidhatti nama gatee nama biraan deemu islaama jee nama gatee nama biraan deemu waan ta'eef akka abbaan keenya jaarraa abbaa gadaatii fi nadhii gammadaa waaqa guutuu darbee deeme sanitti biraan deemne waan ta'eef Jawaar biraa abbootii keenya tabareen ta'uu waan hin xiqqeessiniif is perfect dhugaadhaa mi'a am kadiir. Islaamni kijiba yennaan rasuulli Rabbiin kijibu jedhaniin tana tanaan hin dhaaba Rabbi haa milkeessu. Gaafa dhuftee hawaasa islaamaa dhiifama gaafatee hoggus naa fete hojii hojjanna wajjin dubbanna. Hangati rasuula rafame fi Oromoo islaamaa kana rafame as baateen dubbatin hangammatti wayi dubbatte hogganummaa keetiin kanaafin cancel si godhe staakin si godhe si dhaabe. Warra rasuula kiyyaaf na hojjetumseef mallattee iseetiin jira. Gadaan keessanii miti. Gadaan gadiin islaamii. Ifa.
hawaasni waliin jira hawaasni Oromoodha hawaasa Oromooti. warra rasuula kiyya tokko hin baana. Ilaa yoomil qiyaamatti abbaan fedhe islaamni addunyaa tanaa yoo si dhiisan sin dhiisu. Abadan ansarichi nabii abadan sin dhiisu jecha rasuula kiyyaan jette. Abadan sin dhiisu. Mataa keessa sin dhawaatu man jedha. Isinillee munaafiqa isin jila fiigulle. Warra isin fakkaateen gosaasulle. Ammas dhibba godheetiin isinirraa kafaluu ta'a jecha saniif. Jecha rasuula kiyyaan jetteef. Kan ilmi namaa guyyaa lamaaf isa diyyee isinirraa callisuutti hin fakkaatin. Muuziqaa keessanii fi jinnijaan kaa keessan hundaan isinii dhiisee ejjennoon inni qabu laal rasuula kiyya irratti. Beekamtii fi jinnijaan kaan beekasi fakkaate ejjennoon inni qabu laal. Guutuun addunyaa guyyaa irra jibbe. Akkana mormii kiyya kun yookaan qalamute abadan itti asirratti kan duwwa deebi'u ta'u. Hangam madaa'ee kan nama fayyaa jechuudha. Abadan kanarraa kan hafe. Abiyyi fi Jawaar faas rabbi walii galchu. Isaan walii galu jiran. No, kitaabni kana jaa. Kitaabni keenya kana jaa. Walii galu jiran. Wal lolaas walii araaramanii. Abiyyi rasuula kiyya narrabsani gaa. Jawaar faas manee irratti kan rabsee isinii rasuula sarrabsee Oromoo Islaamaatti sarrabsee mire. Abiyyi Oromoo Islaamaatti isin rabsani gaa. Seenaan qaban hin jenne. Ummata Islaamaa fuudhee naa feeree mi gaafa kana biyyi kun. Jawaaris ajjeesuma danda'a miti, Hamzaa faas ajjeesuma danda'a miti. Wayna irraa ajjeese isin akka ilaalaan baanee hojjettanii Islaama waan ta'aniif. Egaa booddeen Islaamummaa tiyyaan kaanfadhee Oromoon ta'uutiiti. Odeemi nurraa Oromummaa wal danda'uudha barbo. Si kana biyya kiyya arrabseerra kan ummata Oromoo Islaamaa maajoriitii ummata guddaa arrabseerra. Abiyyi rasuula arrabsiintu naa caala dhibbaa dhibbatti. Perfect. Firri kiyya isaa. Eenyu keetirraa waan eeggadhu waan. Eenyumaa keetirraa. Kan akka keessanitti Jawaar manee hidhatti arrabse osoo hin taane. Ummata Islaamaatiin walii qabdanii Jawaarillee wanta godhanii. Wallolli keenya kan haabare. Isa mana hidhaati Jawaar fa'aa osoo ajjeesuu osoo danda'u naa baasen. Akka isin nadhiifaa nyaatanii jaarraa abbaa gadaa fa'aa dhabamsiiftan sanitti hin dhabamsiifne waan ta'eef isa turre caala. Amma suroo wal marii godhu jiranii miti. Wal dhangalaasuudhaan osoo hin taane ummata Oromoo iznii rabbiitiin hin bilisoomsaa mi bilisoomsa. Mee rabbii kiyyaa fi ummata Oromoo kan kiristaanaatis kan muslimaatis kan biraatis rabbii kiyyatu bilisoomsa. Silaa bilisoomsitanii Oromoo irra qabsootan malee Oromoodhaaf takkaa isinii qabsaa harkeen beeku. Yeroo Oromoof qabsoo hin dhabamsiiftanii ammayyaa midhabsiiftan. Bishaan isin jala yaasaa isinii rabbii. Dhugaadha. Dhugaadhaan isin dhawutti jira. Dhugaadhaan miti kajuumee isaa bahu.
akka yaada isaaniitti namuma isaan gartee isaan gabbaruutu an takka ilma nama gabbarin lallal an jarraa baa gadaa inni na gorse yookaan abbaa kiyyoon inni na gorse kophee miila keeti gajjattee firraan baasii na gorse miilaan dhiitii firraa baasii kophee ta'e gajjattee firraan baasii kopheedhaaf gadi hin jaali siif galaaboo nama akka keetii maas rabbii kee malee gadi hin jiini dhugaa dubbachuudhaaf ammas dhugaa rabbii toyyama sii godhe waan ta'eef eenyuma wayyaman gaafatin nan jedhan dhugaa dubbadhu jettee eenyuma wayyaman gaafatin nan jedhan du'i baddiiti bidda darbamii naan jebbaan kiyya dhugaa dubbadhuuti gorse ilmi luqumaan ilma isaa gorse na gorse kanaa sittiin dhaaba jawaar faa rabbii amil keessu warra qabsaa'een dura bisin amil keessu sababa isaaniitiin oromoo ifaa baasu kanaa sababa kitaabni keenya خلاص أما اللي قدم وري رسول الله أبانك يا نوم فارفني أبدا أبدا وقالوا في رسولك يا جم دين إسلامي دقاق سجرا ناجي دقاق سته وبس كلي نوفنا مي كرامة كيتم بني كرامة رسولك يا تين شوفه